No, ya ada kayak kan juga. Oromo narantana airport sih. downtown Minneapolis. Oromia pakai sini. Semanna jauh itu jaga. Arantana airport international. Oh, badan lakukan di sini tahu deh. Guys, take it easy. Guys, take it easy. Guys, take it easy. Guys, relax. Come on, take it easy. Guys, take it easy. Nothing is going on. Guys, nothing is going on. Hey, guys. Guys, everything is okay. Guys, relax. Safety saati bakka natti jajjabsanii baasanii waan biraatii miti. Salaamu alaikum. Safety saati jarjaran pune basne uniga security la so aksunu wada inshallah ares sadali hey Matias agama gadi sadali Nes namni kun ummata Oromooti yaada isaan goonsu qaba hedduu waan nama gammachiisu wani haasi waan haqaat waan dhugaarra hundaa'e waan dubbatu nama kan amanuu qabna Oromooti namni Oromoo martu amanuu qaba nama kana namni kun nama Oromoo gudu argu jiti hundu amalee saba isaanii dhimma isaanii dabarsi halaqaa fi kennu jiru jed nama kana akkana simatuuf baanii namni hedduu asitti bahee ammoo guddaa boodoo rabbete convention center tolgeena rabbete alaykum salaam alaykum salaam inshallah sadali maal jettu Oromoon naannoo Minnesota irtan. Gaafii qaban, yaada qaban. Oromoon maal jette? Oromoon naannoo Minnesota, state Minnesota irtan jechuudha. Sirri. South Dakota, North Dakota, maal state xiqqoo kanneen. As dhuftanii asitti hirmaasuu dandeessanii kaan ammoo state mara deeman nu. Wanni guddaan uummata Oromootiin jennu inni kun akka nama biraatii miti. Beekaa ofii hojjetuu qaban akkasuma. Galatooma gaa hordoftoota daawwattoota keenya simannaan Haaji Juhar bifa kanaan simatame ammaan kana sababa security isaatiif yeruma sanitti akka bu'itti fuudhanii gara bakka inni qubatutti deemanii ni jiran. Akkasigaa nuti illeen sagantaa keenya akkana fakkaattee asirratti gabaabbanna. Yeroo bifa dhagaa booru wal argaan teenya convention center galma guddaa Minneapolis tti haa ta'u turtii gaarii. Assalamu alaikum. Waalaikum assalam. Akkam jiru? Maal jedhat bazaga? Yes, harkumaan. Hordoftoota keenya akkuma agartan bakki jiru kuni assalamu alaikum. Simannaa Jawaar Faasirra eegaa jirra gaa Haaji.
kana bareedu. Welcome down. Hey, how are you? Good to see you. It's a joyful moment today, isn't Absolutely, it? absolutely. Thank you for your great service and your hard work. This is the result of your voice for the voiceless. Thank you very much. Jana hapani binibetang kakasuma ko. Site wako sagalen isani mana masara mutuma Amerika kesa sagalen hayuta Kenya TV idamtuta Kenya lalabat roni isani le simana nafas mulin kirani. Thank you very much. Thank you. This is your celebration. This is joy. We still have a lot in bar, behind bars, so we still have a lot to do. We will continue to fight for the voiceless and for the vulnerable. Thank you very much. Aye. Sorry. No, arkana rahudi wale dura.